Akkamitti barreeffama gara footoo jijjiira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo tana hanga dhumaa yoo ilaalte footoolee akkanaa jenereet godhuu dandeessa. Footooleen akkanaa wanni si gargaartuuf viidiyoo tan teegisee edit gootu sirrii si tolchite ifi waan adda addaatiif si gargaaraa jechuudha. Kanaafuu osoo sakandii takka firaankumni gara viidiyootti sin dabarsa. Barreeffama tokko gara footoo jijjiiruuf isteepilee tana jala deemuu qabda. Isteepilee tana hordofuu qabda. Tokkoffaan ChatGPT seentaa. Isteeppiin lammaffaa immoo promptii naa barreessii jettaan afaan Ingiliffaatiin si galee amma fakkeenyaaf nama quraana qaraa'u akkam goota seeta promptii naa barreessi nama quraana qaraa'u afaan Ingiliffaatiin akkas jettee barreessita. Barreeffama kana fuuteeti Leonardo.ai fi Ideogram kana fidda. Warri kun websaayitiilee teekstiirraa gara footoo si jijjiiruuti. Yoo feetes ChatGPT fayyadamuu dandeessa. Promptii gisee si kanne promptuma san fuutee irratti deebiftee footoo naa godhi jechuu dandeessaan. Isteeppiin afuraffaa footoo jenereet gootaa. Kan shanaffaatis karaa gilleeriseef gootaa. Kan jahaffaa footoo san ni fayyadamtaa jechuudha. Amma isteeppileen isin hime tana gara gochaattiin isin agarsiisaa jechuudha. Kunooti promptiin afaan Ingiliffaa nu dhufee jira. Yoon fi Ingiliffaa dandeessee gaati Ingiliffuma fuutee gara Ideogiraamiitii fi Leonardo geessuu dandeessa. Garuu yoon fi Ingiliffaan si dhibe jeetiin bifa kanaan adda sii baasee jechuudha. Amma promptii kana naa barreessee jira jechuudha. Write about a person who recites the Quran. Prompt photo jechuudha. Prompt photo naa barreessi akkasiin jaan waan naan jedhu laala. Prompt photo unooti jechuudha. Promptii san giseen irratti ergee akkana naa fidee a person who is sitting akkas jetteemi kana fuuteetuma select a text. Copy. Gisee copy goote gaa promptii kana yoo feete ChatGPT irratti ergitee ifumaaf footoo si jenereet godhuu danda'a. Ammaahuu Leonardo.ai ammaahuu Ideogram irra geessuu dandeessa. Amma an fakkeenyaaf kanuma irrattiin erga akkasii jechuudha. Hamma footoo jenereet nu godhu kana waan hidhaan isin geessa. Ideogram search gootaa jechuudha. Chrome kan kee ammaahuu browsera feete seentee Ideogram gootee search irra goota. Akkuma agartanitti naa dhufuu jira. Gisee ati dura si dhufe gaa wanni dura gootu sign up jettaan. Sign up jechuun laafaadha. Continuous Google jetteeniituma seentaa jechuudha. An asii dura waan hin seenee jiruuf promptii ChatGPT naa kanneessan fuudheetiin asirratti kooppii godhaa jechuudha. Bakka tana auto haa ta'uu maajikii oonii aspect ratio kana filadhu. Yoonii fi 9/16 goote akka TikToksii taha ammaa'u 16/9 yoo goote ammaa'u 16/9 kun akka YouTubeaati jechuudha. Kanaafuu akkanumatti irra dhiifnee jenereet jennaani jechuudha. Guyyeetti gaa waan sii kannu qaba Ideogiraamiin. Ideogiraamiin dhibbaa fi wayii sii kanna Leonardoonis 150 sii kannaa jechuudha. Waan guyyeetti footoo jenereet sii godhu bareedaa siif kanna. Footoon nu dhumee jira. Waaw gartaa nama quraana qaraa'u jiru giseen jeen footoo babbareedduu naa kannee jechuudha. Amma footoolee tana fuutee giseenii fi waa ibsituu irratti gootaa jechuudha. Ammaa poostii yoo godhuu barbaadde filachuu dandeessaa jechuudha. Amma gara ChatGPT dheenee waan footoo nu kannu laalla. Gaa bakka tanarratti save godhachuudhaaf bakka tuqaa tana tuyixeetuma daawunlood bakkeettuu jira. Daawunlood irratti tuyixaa jechuudha. Ammaahuu simpilii itti jabeessiteetuma harka kan kee footoo tana itti jabeessiteetuma daawunlood image bakkeettuu tuyixaa. Daawunlood sii taha hunnu daawunlood ta'ee jira jechuudha. Kan ChatGPT nuuf kannu laalla. Hunooti jechuun nuuf fidee jira jechuudha. ChatGPTnis hedduu takka bareedaadha. Hunooti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya barreeffama gara footoo jijjiiruun akkana fakkaata. Yoon fi gaafii qabaatte koomentii jalaan naa himi. Koomentii san ta'e yoon argee siifin deebisa. Viidiyootti aantuu waan akkam jaallattaa koomentii jalaan naa himi isiniifin hojjedhaa. Nagayeetti na jiraadhaa.